Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa bakka afaala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan Raajii Daani'el Haayiluun jedhama. Waldaa Dhugaa Kiristoos addunyaa irraati. Sagaleen Waaqayyoo kun akkuma isiniif sheerii ta'een yoo isin bira ga'e namoota baay'eef sheerii gochuun dagatiina. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo deebi'een dhufa. Maaraanaataa Yesuus Amiin. Wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 1 hanga 7tti amma 8tti yommuu ilaallu dubbiin sagalee Waaqayyoo waa'ee firdii dubbata. Har'a mata dureen isinitti himu ergaan na biraa qabdanii biyya keessaaf ala qulqulloonni saba Waaqayyoo Gooftaatti kan jaallatamtan sagaleen kun kan isin bira ga'u siif faradameera kan jedhu fidee dhufe jechuudha. Ergaa akkasiin isinii fidee dhufe mee namni tokko naaf faradameera jedhu. ተፈርዶልሻል በጌታ በኢየሱስ በምትጨናነቁበት ጉዳይ ላይ እግዚአብሔርን በምትጠሩት ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ፍርድ ይዞላችሁ መጥቷል። ዋቀዮ ጋፊ ቀብደን ክርክሪ ቀብደን ረቲ ፋልሚ ቀብደን ረቲ ዋቀዮ ነመ tokkoof obboleessa tokkoof obboleettii tokkoof haadha tokkoof abbaa tokkoof maqaa Yesuus Kiristoosiin firdii isa qajeelaa ta'e isa kan Waaqayyo irraa maqaa Yesuus Kiristoosiin nama tokkoof ta'eera. Akkuma dubbiin sagalee Waaqayyoo dubbatu Wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 1 hanga 8tti yommuu ilaallu yeroo hundumaa kadhachuun akka isaaniif ta'u kadhachuus akka hin dadhabne isaan barsiisuudhaaf Yesuus fakkeenya tokko isaanitti himeedha. Eenyu? Yesuus fakkeenya tokko maal godhe? Duuka buutota isaatti jechuudha. Fakkeenya armaan gadii kana itti himee jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abbaan firdii Waaqayyoon hin sodaanne namas hin safeeffanne. Abbaan firdii tokko yookaan daanyaa jechuudha. Abbaan firdii Waaqayyoon hin sodaanne namas hin safeeffanne tokko mandara tokko keessa ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Firdii Waaqayyo irraa kan barbaaddan waa'ee jireenya keessaniif, gaa'ila keessaniif, waa'ee maatii keessaniif, waa'ee mul'ata keessaniif kan dhiphina adda addaa keessa jirtan Waaqayyo har'a isiniif faradeeraa jedha. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoo keenya isa jiraataaf haa ta'u. Mandarichuma sana keessa immoo haati hiyyeessaa tokko yeroo yerootti deddeebitee anaaf isa anatti falmu gidduutti firdii qajeelaa anaaf kenni jettee itti boossi turte. Eenyutti? Abbaa firdii Waaqayyoon hin sodaanne namas hin safeeffanne sanatti haati hiyyeessaa immoo mandarichuma keessa jirti turte. Yookaan jiraatti turte. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abbaan firdii sun garuu yeroo namni kun deddeebitu malaammaltummaa yookaan qabeenya yookaan qarshii kennuufi namni kun humna hin qabdu akkuma macaafni qulqulluu kun dubbatu haadha hiyyeessaati. Abbaan firdii kun immoo akkuma dubbiin sagalee Waaqayyoo dubbatu Waaqayyoon hin sodaatu namas hin safeeffatu. Haleluuyaa. Har'a fira kan dhabdan kan boossan biyya keessaaf ala kan jirtan humna maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoo isiniif farada. Siif faradameera kan jedhudha mata dureen koo. Mee namni tokko naaf faradameera ተፈርዶልሻል። ስለ ትዳርሽ ስለ ብትከራከሩት ጉዳይ እግዚአብሔር ፍርድ ይዞላችሁ መጥቷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። መንደርቹማ ሰነ ኬሳ ኢሞ ሃቲ የሳ ቶኮ yeroo yerootti deddeebitee anaaf isa anatti falmu gidduutti firdii qajeelaa anaaf kenni jettee itti boossi turte. Eenyutti? Abbaa firdii yookaan immoo daanyaa sanatti jechuudha. Inni immoo ishee jalaa didee lafa irra dura harkise. Booddee garuu innumtuu Waaqayyoon yoon sodaachuudhaa baadhe namas yoon safeeffachuudhaa baadhe haati hiyyeessaa kun waan na dadhabsiiftuuf firdii kennuufi anaaf wayyaa kana achi dhuftee ana nuffisiiftii jedhee ofitti dubbate jedhe. Gooftaan kana irratti lakkoofsa 6 Luqaas Wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 6 irra ga'eera. Gooftaan kana irratti dhaggeeffadhaa waan abbaan firdii jal'aan kun jedhu. Waaqayyo immoo warra isaa fo'amanii warra akkamii? Warra isaa fo'amanii guyyaaf halkan gara isaatti iyyaniif dhugaa isaaniin baasuu fire. Dhugaan kee ba'a. Dhugaan kee maqaa Yesuusiin obboleessa obboleetti haadha koo abbaa koo bakka sagaleen kun gahu hundumaatti sheerii isiniif ta'e riippoostii isiniif ta'e koppii liinkii isiniif ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo firdii qajeelaa fidee gara keessaniin dhufa. Gara mana keessaniin dhufa.
har'a namni dhiphate namni gara wallaalee humna maqaa Yesuus Kiristoosiin siif faradameera siin jedha Waaqayyo. Haleluuyaa. Waaqayyo immoo warra isaaf fo'amanii guyyaaf halkan gara isaatti iyyaniif dhugaa isaaniin baasuuf feere mallattoo gaaffiitu jira. Yookiis lafarra dura harkisaare hin harkisu. Dhimmi koo lafarra hin harkifamu. Maqaa Yesuusiin naaf faradameera. Waa'ee gaala koof, waa'ee tajaajila koof, waa'ee maatii koof, waa'ee biyya koof firdii qajeelaan ba'eera maqaa Yesuusiin. Waa'ee keessaniif firdiin qajeelaan ba'eera. Haleluuyaa. Ani isinittin hima dafee dhugaa hin baasaaf. Haa ta'uyyuu malee ilmi namaa yommuu dhufu amantii lafarratti argata laata jedhe. Kana Yesuustu dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Meen galateeffanna. Gooftaa maccaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Waa'ee dubbii sagalee kee ulfaadha. Warra dhukkubsatan haa fayyani, warri hidhaman bilisaa baani. Cubbuu irra daddarbaa yakkaa keenya nuuf dhiisi. Araara guddaa nutti agarsiisi. Ergamoonni kee nuuf haa ramadamani. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Abbaa biyya keessa ala bakka sagaleen kun itti dhagahamu hundumaatti firdii qajeelaan Waaqayyo irraa kan ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin nama tokkoof haa dhufu. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin nama tokkoof haa faradamu. Nama lamaaf haa faradamu. Humna maqaa Yesuus Kiristoos nama amane hundumaaf, nama wangeelatti amane hundumaaf, nama dubbiin sagalee Waaqayyoo kun ergaa kooti jedhu hundumaaf firdii qajeelaan samaayii sadaffaarraa maqaa Yesuusiin obboleessa tokkoof, obboleettii tokkoof, haadha tokkoof, abbaa tokkoof maqaa Yesuusiin gaa'ela nama tokkoof, dhimma nama tokkoof firdii qajeelaan samaayii sadaffaarraa haa dhufu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hafuurri keenya qulqulluu ta'e nurraan fudhatamiin mootummaa keetti nu yaadadhu. Humni jawwee kan hidhame haa ta'u, humni sheekii kan hidhame haa ta'u, humni dabtaraa kan hidhame haa ta'u, humni daangiboo kan hidhame haa ta'u, humni ateete humna maqaa Yesuus Kiristoosiin, humni jalfee maqaa Yesuus Kiristoos isa du'ee du'amo'e kan hidhame haa ta'u, dhiiga hoolichaan kan hidhame haa ta'u, gaa'ila kan qaban gaa'illi isaanii haa eebbifamu. Maqaa Yesuusiin dhimmi isaanii kan jalaa qabame, firdii kan dhaban halkaniif guyyaa yaa Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin kan imimmaan isaanii lolaasanii, biyya keessa isaa jiraatanii, Awurooppaa isaa jiraatanii, kaabaaf kibbaa haa jiraatanii, maqaa Yesuusiin ba'aaf lixa haa jiraatanii, bakka jiranitti firdii qajeelaan haa dhufuufi, maqaa Yesuusiin haa faradamuufi, maqaa Yesuusiin haa faradamuufi, dhiiga hoolichaan haa faradamuufi, nama tokkoof haa faradamu. Dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin humni jawwichaa kan hidhame haa ta'u, humni bofichaa kan hidhame haa ta'u, dhiiga hoolichaan humni xonqaayii kan hidhame haa ta'u, dhiiga hoolichaan suurri nama tokko bilisaa ba'u, maqaan nama tokko bilisa haa ba'u. Gaa'illi nama tokko, ikoonomiin nama tokko, nagaan nama tokko bilisaa ba'u sagalee kanaan naaf faradameera, naaf faradameera, naaf faradameera. Naaf faradameera, siif faradameera, siif faradameera, siif faradameera. Kan na argate nama miti. Kan na argate Yesuusidha. Yesuus karaa dhugaa jireenya. Yesuusin dhufa. Maaraanaataa Yesuus ameen. 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 Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Dubbii sagalee Waaqayyo kanatti yoo eebbifamtan namoota baay'eef sheerii godhaa. Eebbifamaa, baay'een isin jaalladha, isin kabajaa. Yesuusin dhufaa qophoofnee qulqullummaadhaan jaalalaan garaa dhiifamaa akkasumas obsaan amantiidhaan haa eeggannu. Ayyaanni gooftaa maccaa biyyaaf mandara naannoo jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Shaaloom.